Hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenyaatti nutti ceenaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiin erga jalqabame baatii 6 ta'uun isaa kan himame Oro Fresh magaalaa Finfinnee keessatti jalqabamee jiru kun qaala'iinsa gabaa tasgabbeessuu isaa fayyadamtoonni dubbachaa jiru. Tsahaay Daamxoo namootaan gabaa kanatti fayyadamanii fi hojii gaggeessaa Oro Fresh Dr. Adaree Asaffaa wajjiniin haasaa gooteetti dhimma kana irratti gabaasa isheen qopheessite itti aanee dhiyeessina hordofaa. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee bakka garaagaraatti oomishaaleen qonnaa qulqullinaa fi sadarkaa isaanii eeggatan gatii madaalawaadhaan hawaasni akka argatu gochuudhaaf torbaanitti guyyaan 2 sanbataa fi dilbata kan eegalame gabaan Oro Fresh torbaan 6 lakkoofsee jira. Qindeessummaa eejensii babal'ina waldaalee hojii gamtaa Oromiyaatiin karaa Oro Freshiitiin hawaasaaf dhiyaachaa kan jiru oomishaaleen qonnaa qaala'insa gatii namtolchee kan hambiseedha jechuun namoonni haasofsiise ibsaniiru. Adde Buzunesh Tasfaayee gabaa Oro Fresh keessatti argeen dubbiseeni. እዚህ አካባቢ የማየው ነገር በጣም መልካም ነገር wantin asitti argaa jiru baay'ee gaariidha. Keessumaa namoota fayyadamtoota yookaan immoo oomishaalee bitachuu barbaadaniif haala mijataa fi bakka dhiyoodha. Akkasumas gabaa bakka biraarra fooyya'aadha. Gabaa Oro Freshiitti oomishaaleen baay'inaan dhiyaachaa jiran kuduraaf muduraa yoo ta'an oomishaaleen qonnaa kanneen biroos dhiyaachaa jiru. Obbo Haydar Abdoo jiraataa magaalaa Finfinneeti. Erga gabaan kun naannawaa isaaniitti jalqabameen as dadhabbii fi bu'aa bayii oomishaalee garaagaraa bitachuudhaaf imalan nuuf hir'iseera jedhan. Jiraachuudhaaf nuyi bareedduudha ka taaksiin qabu maaliin qabu kuma qabnu fulillee bitannee galaa jechuudha. Gatii isaa maaluu ta'u galafaatiin qabu taaksiin qabu as jiraachuun saaluun ga'u jechuudha. Adde Tizzitaa Wandimmoo keessumaa hojjettoota mootummaatiif guyyaa mijataa fi dhiyeenyatti argamuun gabaa akkasumas oomishaaleen gatii madaalawaadhaan argamuun gabaa tasgabbeessiraa jechuun ibsani. ገበያውን ዛሬ ነው ያየሁትኝ ያው ጥሩ ነው. Gabaa kana har'an arge gaariidha. Homaa gaaffiin qabu gaarummaansaa namoonni dhiyeenyatti argatu oomishaalee gahaas argatu. Yoo itti fufiinsa qabaate baay'ee gaariidha. Qaala'insa jireenyaa kan hambisudha. Bu'aa bayii hedduus ni hambisa. Naannawaa kana jiraadha. Anaaf carraa gaariidha dhiyaadha. Obbo Ittafaa Sanbataa hojii gaggeessaa yuuniyeenii hojii gamtaa Booree Baakkooti. Oomisha barbarree daakamii qabataniiti kan gabaa kanatti dhiyaatan. Waajjira yuuniyeenii keenyatti baabura mataasaa dhaabnee achumatti saamsinee achumatti dubartoota kunis carraan hojii uumame. Isaan sun sadarkaa isaa eegee qulqullina eegee wantoota itti makaman itti makaman kana hunda isaallee karaa seera isaa eeggateen qulqullina isaa eeggatee mimmixa sadarkaa tokkoffaa daakame kana baaltinnaa barbareeti kan qabannee dhiyaannee jechuudha isa jalqabaa kana. Yoo kana goone moor callaaf calloomina naannoo oomisha barbaree jiru kanas dabalu. Rakkoo dhibee barbaree wajjin jiru kanas akka furamu gochuu keessattis gahee mataasaa waan qabaatuuf dhaabbilee qorannoo gaggeessaniifis galtee ta'a jenneeti kan nuti yaadnu har'aa fi gaamasa jalqabaa kana oomisha kana qabanneeti kan dhiyaanne. Oro Freshiin oomishaalee qonnaa qulqullina isaanii eeggatan gatii madaalawaadhaan fayyadamtootaaf dhiyeessuun gara hojii kan seenedha jedhan hojii gaggeessaan Oro Freshii Dr. Adaree Asaffaa. Oro Freshiin kaayoo gurguddaa qaba. Kaayoo gurguddaan Oro Fresh qabu keessaa tokkoffaa walitti sassaabuu, sadarkeessuu, saamsuu akkasumas fresh market gochuu fi booda immoo warshaadhaan tolchuudha Oro Freshiin. Inni gurguddaan kan Oro Freshiin hojjetu. Fuulduratti Oro Freshiin walitti hidhaminsa gabaa sadarkaa idila addunyaatti babal'isuuf karoora qabaa jechuudhaan Dr. Adareen dubbatanii jiru. Gabaa biyya keessaa qofaaf miti. Gabaa alergiifis. Gabaa alergiifis gaafa jennu akkuma beekamu biyyoonni alaa biyyoonni naannoo jiran kan akka Jibuutii kan akka Somaaliyaa biyyoonni biraas kuduraa fi muduraa keenya kanarratti baay'ee fedhii agarsiisaa jira. Akkasumas biyyoonni Arabaa biyyoonni Awurooppaas seenaa jiran biyya kana keessa. So Oro Fresh gaafa hojii kana sirriitti kallattiidhaan itti galee gabaa biyya keessaas akkasumas gabaa alergiitiif kan hojjetu ta'a sharafa biyya alaas akkasumatti hin fidachuudha. Yeroo ammaa magaalaa Finfinnee bakka adda addaatti qaala'insa jireenyaa hir'isuudhaaf torbaanitti guyyaa 2 dhaabbiidhaan oomishaalee dhiyeessuun kan eegalame karaa Oro Freshii magaalota Oromiyaa gurguddoo keessatti bifa qindaa'een hojii walitti hidhaminsa gabaa kanatti seenuudhaaf hojjetamaa jira jechuudhaan Dr. Adareen hubachiisaniiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.